Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaaf hordoftoota keenyaa har'a waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufe chaalenjiidha. Yoo dandeessanii irratti hirmaachuu dandeessu. Chaalenjiin sun namoota yuutuubiin keessan sa'aatii isinii guutuu didee gareetti dabalamtanii jechuudha. Namni walitti qabamaa jira. Gara nama amma 20-30tti nama walitti qabnaa jechuudha. Garee laayivii jechuudha. Laayivii namoonni yuutuubiin keessan sa'aatii isinii guutuu didee sa'aatii nu guutuu dide jettanii boossan garee kanatti dabalamuu warri feetan seeraan hin hirmaannaa. Gareen sun immoo amma fakkeenyaaf yoo nama 20 ta'e yookiin nama 30 ta'e amma nama 20-30tti walitti qabnaa. Sa'aatii lama walii hirmaatama jechuudha. Qaniitti nama 5 hirmaatama. Qaniitti nama 5 yoo hirmaatame sa'aatii lama hirmaatama. Garee kanarratti yuutuubiin keenya sa'aatii nu herreguu dide warri jettan laayivii sa'aatii lama namoota walitti qabnee namoota garee laayivii jennee walitti qabaa jirra. Warri hirmaachuu barbaadan keessaan nu dubbisaa koomentii jala nuu ka'aa. Koomentii keessa yoo ilaale namoota garee barbaadan jechuudha. Garee laayivii sa'aatii akkasii dabaluufi namoota sabiskiraabii isinirraa hin qabnellee sabiskiraabii isinii godhu. Yoo seeraan hirmaachuu hin dandeessu ta'e namaaf seeraan hirmaattanii namni seeraan isinii hirmaachuu danda'e koomentii jala naa ka'aa yaada keessan jechuudha. Yaada keessan koomentii jala naaf ka'aa. Namoonni yuutuubiin keessan dhiira ta'ee dhalaa ta'ee namoonni hirmaachuu barbaadan yuutuubiin keessan ganaamonii ta'uu sa'aatii isinii herreguu dide laayivii sa'aatii lama hirmaachuu hin dandeenya. Rakkoo tokko hin qabutti nu dabali warri jettan koomentii jala yaada keessan naaf ka'a. Sirriitti dhaggeeffadhaa waan ani isiniin jechaa jiru kana. Garee laayivii warri yuutuubiin keessan sa'aatii isinii herreguu didee fagoo jirtan jechuudha. Monii ta'uu kan barbaadan sa'aatiin keessan akka dafee isinii deemu kan barbaadan keessaan koomentii jalatti nu barreessaa. Ammasinii koomentii jalatti nu barreessaati. Koomentii keessan sana ilaalee karaa keessaatiin isin dubbisuu danda'a. Lakkoofsa bilbila keessanillee akkaataa itti wal jijjiirru yookiin karaa feesbuukii kiyyaallee isinitti hima. Karaa feesbuukii kiyyaa dhuftanii akkasiin miseenjeraa lakkoofsa keessanillee naa kennitan gochuu danda'a. Kanaaf yaada kanarratti namoonni yuutuubiin keessan akka dafee monii isinii ta'uu barbaadan sa'aatii isinii guutuu didee jennaan rakkattan sa'aatii irratti hojjechaa jirra. Ijoollee wal taanee sa'aatii irratti hojjechaa jirra nuti. Namoonni barbaadanillee kottaa nu waliin hojjedhaa isiniin jenna. Viidiyoo kana jalatti yaada keessan sirriitti nu barreessaa. Namni dhufuu qabdan immoo nama seeraan namaa hirmaannaa. Nama seeraan namni nuuf hirmaatu nullee seeraan nama hirmaanna jettanii sirriitti adda baaftanii jechuudha. Isinii galamti seeraan isinii hirmaannee seeraan akka nu hirmaattan barbaanna jettanii sa'aatiin akka dafee nu guutuu barbaanna warri jettan keessaan koomentii kana jalaan naa barreessa. Maqaa meseenjera kiyyaa isinitti himaa. Achirraan dhufee lakkoofsa bilbilaa keessanillee isinirraa fuudhee gareetti isin dabalee yeroo gabaabaa keessatti sa'aatiin nu guutee monii ta'uu danda'a isiniin jedha. Warri immoo lakki hin barbaannu jettan immoo akkuma beekamu yuutuubiin akka nama suuqii tokko baneeti isinii galamti. yuutuubii banuun an amma dur hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa yuutuubiin beekuun ture. Amma ergan ofuma kiyyaayyuu jalqabee yuutuubii tokko banuu jechuun akka nama suuqii tokko baneeti. Sababiin isaa suuqii tokko bantanii meeshaa yeroo yeroon itti jijjiirtanii meeshaa hin galchitan taanaan suuqii sana yeroo yeroon bantanii gabaan dhufee isinirraa hin bitatu taanaan suuqiin sun onaa ta'a gad deebi'a jechuudha. Gadi bu'aa deema malee ol hin adeemu. Isinii galamti yuutuubiin illee akkuma kana. yuutuubii tokko bante dirqama irratti hojjechuu qabda. Viidiyoo irratti hojjechuu gadhiisuu qabda. Laayivii ittiin seenuu qabda. Maaliif sa'aatiinsaa akkasiif herreguuf lammatama yuutuubiin keellee namoota baay'ee biraa akka ga'uuf yeroo gabaabaa keessatti akka fudhatama sii godhatuuf viiyuulee akkasii argatuuf bantanii lafa kaa'uun faayidaa hin qabu. Bantanii naan dirqama irratti hojjechuudha. Hanga lafaa kaayyoo keessanii geessanitti irratti hojjechuudha malee abdii kuttanii dhiisuun faayidaa tokko hin qabu.
akkasii an akka hubadhetti waa'ee yuutuubii dalaguu kana yuutuubii dalaguun suuqii tokko bananii irra keessatti meeshaa garaagaraa fidanii nagaduu suuqii sana yeroo hundaa bananii gabaatti nagaduu akka kanaadha dhugaa rabbiiti. Yuutuubiin kunillee waan garaagaraa yeroo hundaa irratti gadhiisuu barbaada. Viidiyoo babbareedaa, viidiyoo nama bohaarsu, nama bashannansiisu irratti gadhiisanii yeroo gabaabaa keessatti akka fudhatama godhatu gochuun barbaachisaadha. Lammata immoo sabskiraabii illee argachuun yoo waan gaarii irratti gadhiiste sabskiraabii illee argatta. Inni sadaffaan immoo laayivii illee ittiin seenta. Laayiviin immoo saatiidha. Saatii dirqama siif adeemsisa jechuudha. Saatii namoonni laayivii seentan namoonni baay'ee yoo namaa hirmaatan saatii akkuma kana namaa herrega jechuudha. Kanaafuu yoo hin barbaanna namoota viidiyoon yuutuubiin keenya nu duraa ol adeemuu didee sabskiraabiin isaa achi siquu didee laayiviin isaa achi siquu didee jettan keessaan nu dubbisaa. Koomentii jalallee yaada keessaan nuuf ka'a. Waliin haa hojjennu, waliin haa jijjiiramnu. Nuti namoota walitti qabaa jirra. Namoota seeraan ni hojjenna. Sabskiraabii illee dhufnee isinii goonee sabskiraabii nu gootanii laayivii illee walii hirmaannaa seeraan waliin irratti hojjennee milkoofna warri jettan yaada keessan koomentii jala naa ka'aa isiniin jedha. Ammallee irra deddeebi'ee akka isinii galutti isinitti himaa jira. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya namoonni daftanii utuu biyya arabaa jirtanii monii godhachuun isin barbaachisa. Anallee mataa keeyyallee na barbaachisa. Sababiin isaa biyyatti gaafa galle hundi keenya yuutuubii gana monii gochuun hin jabaata. Bananii kaa'anii fuudhanii galuun faayidaa tokko hin qabu. Maaliif shabaka arabaa bira waan jirruufi ammas jirrutti irratti hojjechuu qabna. Hamma biyya namaa kana jirrutti shabakaan kan jaraati hojii keenya hojjetataa laayivii namaaf hirmaachaa. Seeraan nama hirmaanne iskiriinshuutii akka nama hirmaanne illee ragaa agarsiisa. Irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti yoo monii taane gaafa gallu yuutuubii keenya bakka garaagaraa yoo deemne bakka bashannanaa yoo deemne irratti viidiyoo waraabnee gadhiisne namoonni nu ilaaluu danda'u. Kana biraan galii illee irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yuutuubii bantanii warri isin jettanii teessan kottaa nutti dabalamaa laayivii sa'aatii 2 hanga nama 20-30tti walitti qabna. Garuu amma namni muraasi walitti qabamaa jira. Nama muraasa jechuudha. Namoonni garee viidiyoo daqiiqaa 10-15 illee barbaadan garee viidiyoo jechuudha. Viidiyoo seeraan namni isin hirmaate sa'aatiitti laayivii akka laayiviitti gadhiifattanii namni isin hirmaachuu barbaade illee kottaa isinillee nu waliin hojjedha jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 10 illee jira. Kan garee viidiyoo qobaatti jira. Kan laayivii sa'aatii 2 illee qobaatti jira jechuudha. Kanaaf nuti wal taanee waliin irratti yoo hin hojjenna jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Kanaafiyyuu har'a wanti qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Innaa tokkoffaa yuutuubii irratti yoo hojjette yoo waan gaarii irratti gadhiiste yoo tambileelii illee qabaate viidiyoo namaallee yoo nama daawwatte namillee ishee dhufee ishee daawwata waan ta'eef kottaa nu waliin hojjedhaa. Tartiibaan haala mijeessinee haala nu mijatutti biyya namaa jirra waan ta'eef haala nu mijatuun waliin irratti hojjennaa isiniin jedha. Kanaafuu kottaa garee kanatti dabalamaa. Biyya namaa kanatu jirru dafnee yuutuubii keenya monii godhachuu qabna. Beekumsaan illee fagaachuu qabna. Uummata warra kaan abalullee akkana teenye jennee waa'ee namaa haasa'urra hojjennee ofii keenya of jijjiiruu qabna. Hojjennee ofii keenya bor gaafa gallu irratti hojjennee milkaa'uu qabna isiniin jedha. Kanaaf yaadni kiyya har'aa waa'ee yuutuubii irratti seeraan hojjechuudha jechuudha. Namoonni barbaadan amma koomentii keessan bichaa barbaadan. Koomentii keessan eega kana booda yaada kana isin gabaase waan ta'eef yaada keessan waan isin jettan namoonni barbaadan viidiyoo kanallee sheer godhaatii hunda biraan ga'a. Viidiyoo kana sheer godhaa. Yaada laayikii illee godhaa. Laayikii, sheerii, sabskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa. Akka namoota biraa bira ga'uuf illee wal taanee waliin haa guddannu isiniin jedha. Kanaafiyyuu namoonni
yeroon qabnu biiziidha jettan immoo viidiyoo irratti hojjechuu yeroon isinii kennama jechuudha. Namoonni yeroon qabnu biizii taanaa hojii maadaamii wajjiniin nu rakkisa yoo jettan karoora haala nuu mijatu waliin deemuu dandeenya. Yoo haala nuu mijanne ta'e immoo dhiisuu dandeenya waanta ta'eef akkasii yaadni kiyya har'aa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Bilis waan warroonni yaada kanarratti isinii hubatame kottaatii koomentii nu barreessaa, laayikii, sabskiraayib godhaa nu jajjabeessaa. Wal taanee haa jabaannu isiniin jedha. Akkasii waan na dhaggeeffattaniif nagaan naa turaa. Garuu ammoo waan isinitti yaadachiisu keessaa garee kana dhiirris dubartiinis seenuu danda'a. Rakkoon hin jiru jechuudha. Rakkoon tokko hin jiru. Innaa waan hin daganne keessaa tokkoffaa namoonni seeraan dhuguma irratti hirmaanna jettan kottaa waliin hirmaadha. Warra hirmaachuu hin dandeenye jettan immoo achumatti yaada keessan barreessitanii laayikii, sabskiraayib, sheer gochuu dandeessu namoota biraa biratti jechuudha. Akkasii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Yeroo gaarii naa qabaadhaa. Maasalaamaa isiniin jedha.